Nuti YouTube channelii kan mataa keessanii akka uummattan isinitti himna. Walumaa gala tokkoffaa appilikeeshinii YouTube kan mataa isaa qabaachuu qabdu. Isa booda sign in jettu yookaan login jettu achirratti sign in yeroo ta'ani isinii fida. Yoo kan akkaawuntii isuma jalqabaan yoo ta'e sign in gootu akkaawuntii jalqaba qabdaniin imeelii keessan galchitanii yookaan paaswordii fi imeelii keessan galchitanii akka kanarraan alaa immoo imeelii haaraa fi paaswordii haaraatiin galtanii channel mataa keessanii uummattu jechuudha. Iddoo kanarratti warri hin qabne akka kanaatti itti deemtu create account kan jedhu deemtu warri duraan imeelii hin qabne kan Gmail hin qabne amma waan lama uummattu Gmail sana ittiin uummattan Google Drive wantoota garagaraaf kan ta'u walumaa gala account tokkodha. Amma yeroo iddoo kanatti maal gootu bilbila keessan galchitu sin ta'uu keessan beekamu qaba jechuudha. Abbaa bilbila tokkoon bantu yeroo banattan isa booda amma fakkeenyaaf confirmation yookaan kan sin ta'uu mirkaneessu message siniif ergama. Message kana eeggattu yoo fakkeenyaaf wantoota garagaraatiin yoo networkii fa waan garagaraatiin inni tura yoo ta'e try again gootu yookaan immoo koodii amma fakkeenyaaf sammaarratti nama koodii biyyaa hin galchine kanaaf natti fakkaata amma message hin dhufne maalin godha yeroo kana try again jedha yookaan immoo deebisee koodii biyyaa wajjin hin galche. Amma fakkeenyaaf duwwaa 9 irraa dheen ka'ee yoo ta'an immoo maalin godha plus 2 irraatiin galchaa jira. Kun walumaa gala steepiitti Gmail banattanidha. Yoo Gmail banattanii qabaattan immoo wantoonni kun hin barbaachisan. Maalin godha dafee fiduu didee jennaan isa booda akkuma isin jedhe koodii biyyaa afaan galchaa jechuudha. Koodii biyyaatiin hin galcha koodii biyyaa fakkeenyaaf kan biyya keenya 251 kan biyya Itoophiyaa kanadha. Isa booda dafee naan dhufame message kun ammoo warra qabaniif hin barbaachisu. Warra duraan imeelii qabdaniif walumaa gala YouTube application irratti sign in gootu achirratti confirmation deebisee sin gaafata sin ta'uu imeelii waan akkasii sababa fakkeenyaaf kanumaan channel YouTube banattu jechuudha. Nama subscribe gochuu dandeessu. Amma kun fakkeenyaaf koodii bilbila kootti naa dhufeen galcheen amma achirra ji'a filadhu naan jedha. Ji'a nan filadha jechuun waa'ee basic information guyyaa dhaloota keessanii guutuu jechaadha. Amma ji'a eebilaa keessan dhaladheen jedha achirraa 1994 dhaladheen jedha akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Achirraati saala keessan guutuu dhiira dubara achirraati immoo imeelii filannoowwan garaagaraa nuu fida. Filannoowwan kana keessaa fakkeenyaaf isa jalqabaa isa ta'an kan barbaadan filachuu dandeessu. Barbaadan immoo kan mataa keessanii kun akka kanatti create your own jettanii akkasii tolutti. Yoo barbaadan asirraa isa amma fakkeenyaaf odaa jedhee waan jalqabuuf odaa jechuun dirqama miti. Asirratti tolaa barreessuu jechuu dandeessu. Jechuun ministeeritti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaa jechuudha. Achirraati gmail.com itti aanee jira. Kanuma gmail.com barreessuun barbaachisu. Isa booda paaswordii barreessitu paaswordii wal fakkaataa lama barreessitu paaswordii barreessitanii itti aansitanii konfirmii barreessitu beekamaadha. Paaswordiin keessan immoo dheeraa ta'uu qaba, wal keessa ta'uu qaba, qubee fi lakkoofsa akkasumas sirna tuqaalee akkas ta'uu qaba. Kanaan achi namni isin jalaa yaala amma fakkeenyaaf kana sekondii ta'e booda nama jijjiira silay waan ta'eef kan nama fakkaataa isin ittiin paaswordii keessan jabeessitanii fedheen kan isinitti agarsiisaa jiru. Walumaa gala kana guutuu erga kana guutanii maanni taansitanii next jechaa deemtu jechuudha. Paaswordiin keessa seef haa ta'u maal jechuudha. Nama ittiin barbaadu seef ta'uusaa paaswordiin biraan seef godhaan ta'eef jechuudha. Isin akka barbaadan walumaa gala bilbila keessan irratti seef haa ta'u waan ta'inii na gaafate. Isa booda yessaaman jedha kenya juralo isan change your number control have show magala review your account information. You can use Gmail address, mobile and magala kana deemtanii akka agree jettu amma almost xumuraa jirtu jechuudha. Iddoo kanarratti amma xumurtanii jirtu. Jechuun amma yoo haaromsitan yookaan peejii gad harkistanii yoo haaromsitanii seentanii jirtu. As moggaarra o kan jettu dhuftee jirti. Moggaarra kan mirgaarra o jechuun odaa smart
maqaa chaanelii kooti jechuudha. Amma yeroo kana walumaa gala iddoon mallattoo viidiyoo jirtu kana tuqee yookaan iddoon mallattoon sagalee jirtu kana tuqee sagalee waraabee gadhiisuu nan danda'a, viidiyoo waraabee gadhiisuu nan danda'a. Yoo barbaade upload gochuu nan danda'a, yoo barbaade online record gochuu nan danda'a. Akkaataa kanaatiin erga chaanelii mataa keessanii uummattu jechuudha. Erga chaanelii mataa keessanii uummattanii yookaan Gmail mataa keessanii erga qabaattanii barbaadan upload gochuu dandeessu. Lamma fakkeenyaaf akka kanatti nama viidiyoo kana upload gochuu nan danda'a jechuudha. Agartanii walumaa gala kanadha. Galatoomaa nagaataa. Yeroo biraa immoo akkaataa kamitti viidiyoo maal akka goonu jechuudha. Kun gosoota viidiyoo keessanii wantoota kana hubannoo tokko tokko isinii kennina. Galatoomaa.